Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Saba Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa koote Waaqayyoon haa galatu. Ani maqaan koo Gaatamaam Faaris Abduun jedhama. Akkuma maqaa koo irraa hubattanii yeroo dhaloota koo irraa kaatee yeroo muraasaa fi ani amantaa kiristaanaa keessa hin turre. Balaaleffataa amantaa kanaati. Nama amantaa kiristaanaa baay'ee balaaleffatuu fi irratti hojjechaa turedha. Gara biyya Sudaanii keessattan guddadhee biyya sanatti akkaataa itti kiristaan booji'an, akkaataa itti qabeenya kiristaanaa balleessanii fi tokkummaa kiristaanaa diigan baradheera. Xonqaayii ta'ee hojjedheera jechuudha. Jinni 16 wajjiniin hojii gurguddaa nama hojjechaa turedha. Kitaaba Abumaashira Qalfaleeq jedhamu tokko baradheen ture. Kitaabni kun waa'ee seexanaa nama barsiisa. Seexanni gosoota baay'eetu jira jetti kitaabattiin kuni. Gosoota baay'ee keessaanii gosa lama kanan baradhe. Isheen baradhe kun Ibliisaaf Jinni jedhamtee bakka lamatti qoodamti. Ibliisa kan jedhamtu kun ija fooniitti kan hin mul'anne, qilleensa keessa deemuudhaan kan nama miitu jenneetu kan baranne. Jinni jechuun garuu Jinni kan jedhamu achirratti kitaaba koo kanarratti ijuma fooniitiin argamuu kan danda'u jedhee kan baradhe. Akkuma baradhee raawwadheen kitaaba koo kitaaba Abumaashira Qalfaleeq jedhamu kanarratti dhuftee Jinni naa mul'atte yookaan seexanni dhuftee naa mul'atte seexana 16 turte. 16 ishee kanaan waa baay'ee hojjechaan ture egaa. Mee seexannoo hafuuraa atamitti seexanni fooniin argama jechuu dandeessu isa kanatti ibsuun barbaada. Kitaabni kun afaan Arabiffaatiin kan isheen barreeffamtee jirtu waraqatumadha. Waraqatuma kana banee yeroon dubbisu waraqatumti ani dubbisaa jiru kun akka iskiriiniitti naaf jijjiirama jechuudha. Akkuma nama kompiitara isaa banee ilaalu akkanuma naa taati. Yeroo kana jinniin kun yookaan immoo seexanni kun nama fakkaatteetu dhuftee kan isheen natti mul'attu. Yeroo natti mul'attutti biyya barbaadetti ishee erguu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf xonqaayiin tokko namni seexana kanaan hojjetu biyya kana taa'ee biyyoota adda addaa xonqaayii jiranii wajjin karaa ishee kana wal quunnamuu hin danda'a. Lammaffaa mana barbaadeef iddoo barbaadeef ergee miidhaa barbaachise geessisuu danda'a jechuudha. Ergan baradhee booddee seexana 16 yookaan jinni 16 kana kitaaba koo kana waliin fudhadheen gara biyya kootti galee. Gara biyya kootti gaafan galu biyyi dhaloota kootii kiristaanotaan marfamanii jiru turan. Akaakaan koo baay'ee nama xonqaayii nama cimaadha. Akka raboota maddiin isaallee mummuraa kan ta'e biyya rabootaa keessa waggaa dheeraa kan jiraatedha. Haa ta'u malee biyya keenyatti amantaa kiristaanaa kana balaaleffachuudhaan amantaa nama baay'ee babal'isaa ture. Haa ta'u malee yaalii baay'ee kiristaanota warra dur turan irratti godhaa ture. Akka barbaade qabachaa ture, akka barbaade booji'aa ture. Yeroon biyya kootti galu akaakaan koo akkasinaan jedhe ture. Dur naan jedhe utuutiin dhalatiin dur biyya kana keessatti namoota baay'ee booji'eera jedhe. Namoota baay'ee argitu kun hundumti isaaniiyyuu amantaa keenya kanatti hin jiran turanii naan jedhe. Haa ta'u malee ergan biyya Arabootaa kana keessa turee galee booddee namoota kana baay'ee isaanii booji'an jira naan jedhe. Amma garuu naan jedhe pheenxee kan jedhamtu tokko dhuftee lafa qabattee jirti jedhe, biyya qabattee jirti jedhe. Isheen pheenxee jedhamtu kun garuu akka kanaan dura ani qabachaa ture sanatti naa qabamuu diddee jedhe. Maaliif ennaan naa qabamuu diddee numanitti ergaa hin danda'amu, numanitti ergaa hin danda'amne waa'een jira kana naa galuu dideeraa jedhe. Kanaafiyyuu naan jedhe akaakaan koo jirattiin kun isumarra darbitee iyyuu naannoo kootti dhuftee immoo sirba ishee banattee jirti jedhe. Guyyaa ani waaqeffannaa yookaan immoo kadhata mataa kootii qaburra fiddee kadhata kee'ettee jedhe. Naannoo mana keenyaatti iddoo afuritti waaqeffannaa qabu warri pheenxee yookaan kiristaanonni kun jechuudha. Fillafiitii mana keenyaa, duuba mana keenyaa, garasi garanaan mana keenyaarra mana nama dhuunfaatti waaqeffatu. Yoom waaqeffatu guyyaa kamisaa sa'aatii tokko hanga sa'aatii 3 hanga sa'aatii 4 akkana waaqeffatanii galu galgala jechuudha. Akaakaan koo kun yookaan immoo maatiin koo kun immoo galgala guyyaa kamisaa sana irraa kaasanii waaqeffannaa mataa isaanii qabu yookaan adaraa kan jedhamu taa'aa bulu turanii jechuudha. Haa ta'u malee jirri kunis warri pheenxee kunis jira kanaan mormuudhaaf jecha guyyaa sanarra fidanii waaqeffannaa keewwatan. Yeroo isaan achi kabaroo isaanii tumanii waaqeffannaa isaanii jalqaban akaakaan koo yookaan maatiin koo hin jeeqamu turan, keessi isaanii nagaan argatu ture. Kanaaf akaakaan koo akkasinaan jedhe jira kana waa baay'ee hojjedhee dadhabeera waan ta'eef amma immoo
isee ati baratte kana seexana kana yookaan jinni ati baratte kana itti ergine jirattiin kun asii dhabamuutu irra jiraataa jedhe utuu jirattiin kun garuu asiin ka'in waaqeffannaan keenyaa kun waan itti fufnatti hin fakkaatu naan jedhe kanaafuu kana balleessuudhaaf meetii itti baratte dhufte kanaan yaalii goonannaan tole kaa anis kanumaaf hin baradhe kanumaaf na barsiiftan waan ta'eedhaaf maal rakkoo qaba jedheen guyyaa kamisaa tokko irra galgala tokko gadi teenyee jinniin koo yookaan seexanni koo 16 turte waan ta'eef 16 ishee kan afur afuritti qoonnee afur warra fillafiitii keenyaatti ergine kiristaanotatti afur warra duuba keenyaatti afur warra bita keenyaa afur warra mirga keenyaatti erginee teenya turre haa ta'u malee gartuu afur kana keessaa gartuu tokko duwwaati yaalii xiqqoo ishee godhe dhufe yaalii isheen gootee dhufte attam gootee dhuftee jennaan jirattiin jilbeenfattee akkuma teen sagada jalqabdeen olitti linnee hirribatti buufnee yaada ishee harkaa waliin dhoofnee dhufnee nuun jette isheen iddoo sadii garuu dhadhabnee dhufnee nuun jette warra iddoo sadii dhadhaban keessaa tokkotu dhufe ture attam gootee dhuftee jennaan homaa gochuu hin dandeenye jette maal ennaan maal karaan ol seenan hin jiru jetti maaliif ennaan jirattiin balbala ishee dura karaa ol seenan duratti abidda qabsiifattee balbala ishee dura abidda tachuu ol boba'a nuti immoo humna abiddaa kanarra darbinee ol seenuu waan dadhabneef dhiifnee dhufneerraa jette haalelluuyaa isheen lammaffaa immoo atoo attam gootee dhufteettaa jennaan isheen immoo nusumaa gochuu hin dandeenyetti maal ennaan maal jirattiin mana isheetti kellaa ijaarrattee jirti jette maanni kellaan ennaan kellaadhuma ijaarrattee jirti haa ta'u iyyuu malee kellaa kanarra naanna'ee kan jiru immoo ibiddatu irra jira waan ta'eef humna ibidda kellaa kanarra jiruuf jecha nuunoo kellaa isaanii seenuu hin dandeenye jette ameen inni nu wajjin jiru isa jinnii mo'u isa seexana mo'u yesuus keenya haalelluuyaa haalelluuyaa isheen sadaffaa immoo dhufte atoo attam gootee ennaan nusumaa gochuu hin dandeenye jette maaliif jennaan yeroodhuma ol seenuudhaaf jennu nama hundumarra ibidda jira jette ijoollee daa'imni dhuunfaatti ibidda qabdii jette isheen abbootiin ibidda qabu jette harmootiin ibidda qabu hundumarraayyuu dhuunfaa isaaniirra ibiddi jira jette isaan immoo ibidda kana keessa achi fiiganii affiiganitu iyyuu jette hin iyyu hin wacu jette haa ta'u iyyuu malee humna ibidda isaaniirraa akkan ol boba'u kanaaf jecha ol seennee waan tokko utuu irratti raawwatiin dadhabnee dhufneera jette ameen. inni isinii wajjin jiru ijoollee waaqayyo wajjin kan jiru kiristaanotaa wajjin kan jiru haalelluuyaa isa jinnii mo'uudha isa kiristaanotarra goree ibiddaan gadi ittisuudha isa jinnii gadi ittisuudha isinii wajjin kan jiru ibidda isinii wajjin kan jiru isa xonqaa'ii mo'uudha isinii wajjin kan jiru isa anaan jilbeenfachiiseedha ameen haalelluuyaa meetiin ittan hima waa tokkotu nu dhibe gaafa sana attamittiin jirattii kana duukaa kan jiru kun humni jirattii kanaa jedhe kaakaangoo jinnii keenya moo'eera yookaan immoo jinnoota keenya injifateeraa jedhe karaa keessa dadhabameera waan goonu hin beeknu kana booddee jedhee fala dhabneetti dhiifne jechuudha waa'ee keessaniif yaalii baay'ee gochaa turreerra jechuudha ammayyuu isinitti nima kiristaanonni baay'een waa'ee kiristaanotaatiif ammayyuu gadi ciifamaa hin jiru hojjetamaa jira kallattii baay'eedhaan anatu dhiise malee akka koo kan ta'an xonqaa'onni baay'een kiristaanota addunyaa kanarra jiraniif hojii guddaadha kan isaan hojjechaa jiranii garuu waaqayyo gara keenya garuu waaqayyo ibiddaan nu marsee jira garuu waaqayyo lolaa keenya haalelluuyaa meetan arge waa baay'ee isinitti himuu barbaada utuu arganne jinnii kanaan kan inni goonuun isinitti himuu barbaada mana nama dhuunfaatti isin argine gatii ta'eef utuu arganne kiristaana maraachisuuf itti ergaa turreera jechuudha maraachisuuf itti ergaa turreera akkuma kana maatii tokkummaa qaban addaan diiguudhaaf abbaa manaaf haadha manaa addaan diiguudhaaf haasaa isaanii yaada isaanii wal jira dabarsuudhaaf itti ergaa turreera akkuma kana waldoota kiristaanaatti ergaa turreera jaarsolii waldaa kiristaanaa luboota keenya paasteroota keenya wangeelaawota keenyatti ergaa turreera warra dura deemtota ta'an kanatti kan inni erginuuf jira kana yoo qabannee jenne jira kana yoo salphifnee jenne warra kaan qabachuun yookaan immoo amantoota warra kaan qabachuun salphaadha waan jennuuf jira kanatti illee xiyyeeffannee hojjechaa turreera akkuma kana jinniin kun yookaan seexanni kun qoricha mana namaa keessa awwaaluu dandeessi waan an barbaade ergan hojjedhee booddee kitaaba kanarra yoon kaa'u kitaaba kanarraa fuutee dhaqxee mana nama barbaade sana keessa awwaaluu dandeessi mana nama sanaa keessa yeroo awwaaltu namni mana sana keessa jiru fayyaa akka dhabu nagaansa akka jeeqamu gochuudhaaf itti ergaa turreera jechuudha akkuma kana kiristaanillee qabeenyaan akka oli hin guddanne gochuuf itti ergaa turreera fakkeenyaaf kiristaanni tokko qabeenya qaba yoo ta'e kallattii inni hin beekamneen qabeenya isaa akka inni of harkaa dhabu gochuudhaaf itti ergaa turreera jechuudha kallattii inni hin beekamneen utuu hin beekin qabeenya isaa akka of harkaa dhabu gochuudhaaf itti ergaa turreera jechuudha haa ta'u iyyuu malee
haa ta'uyyuu malee jinniin kun har'ayyuu hojjechaa jirti. Attamitti jalaa oollare yoo jettaniif qorichi isaa isinuma harka jiraan isiniin jedha. Ameen. Mee qoricha isaa isinitti himuun barbaada. Qorichi isaa namicha tokkotu jira ture. Innis akkuma keenya xunqaa'edha. Jinnii 12 yookaan seexana 12 hojjeta ture. Namichi kun manni isaa karaarra ture, karaa makiinaarra ture. Kanaafuu namichi kun waa baay'ee namoota naannoo sana jiran irratti dalagaa ture yookaan hojjechaa ture. Kiristaanota san naannoo isaa jiran irratti jechuudha. Namichi kun makiinaan deemee dhufee waggaatti yeroo 2 yeroo 3 balbala namicha kanaa duratti galagalaa dhiiga nama baay'eetu balbala namicha kanaa duratti dhangala'aa ture. Kiristaanonni baay'een kan nagadan kassaranii rakkina guddaa keessa kan galan hedduu turan. Waaqayyo garuu saba isaa hin gatu waan ta'eef hin dubbate gaaf tokko akkas jedhee Waaqayyo kiristaanotatti dubbata ture. Sigana manee natti mujjedhe kun afuurri mana nama kanaarraa ka'uu isiniin kan dadhabsiisaa jiru dhiigi nama baay'ee akka dhangala'u kan godhaa jiru isa kanaadha. Yoo isin akka kadhattanii hafuura kana nan kaasa naannoo keessan irraa jedhee Waaqayyo isaanitti dubbate kiristaanotatti. Gaafa itti dubbatu kiristaanonni silayyuu lafa isaa dhabanii rakkachaa jiru waan ta'eef akka tasaa mana namicha sanaa gara sigara mana kiristaanaatu jira ture. Akkani Waaqayyoon kadhachuu jalqaban. Yoom galgala yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhatu turan. Yeroo Waaqayyoon kadhatan mana namichi sanaatti harka qabanii ifatu turan. Isa booddee namichi inni xonqaa'een kun anis xonqaa'eedha hin amanne waan ta'eef gara mana isaatti na waame. Yoo bara 92 jechuudha. Gara mana isaatti na waamee gaafa naqu tamaamnaan jedhe kanan si waamee fi amma jinnii kootu akka durii hin jiru yookaan seexanii koo akka durii hin jirtu humnaan jedhe. Maaliif hin jedheen mee kitaaba keessan gadi kennaamee jennaan naa kenninaan gaafan ilaalu kitaaba isaarratti jinniin dhuftee gaafa naa mul'attu 4 duwwaatu naa mul'ate. Namichi kun 12 qaba ture. Amma garuuf kan natti mul'ate 4 duwwaadha. Jinniin isa 8 jalaa baddeetti. Maaliif attam taatee dhumte jinniin keessanii 8 keessatti nam'itee jedhee tan gaafadhe. Isa booddee ishaabbeen dubbatinaa jedhe. Maal ennaan yooduma kana jedhatti tokko fidanii ollaa koo kana kaa'aniitu isheenuu mana koo garasii garanaa dhuftee suum yeroo san jettu jinniin kun jalaa babbaddee dhumtee jedhe. Egaa ijoollee Waaqayyoo saba Waaqayyoo ilaa maqaa Yesuusiin yeroo jennu kana mee qilleensa kana irratti harka keessan ol qabaa ifadhaa yeroo namoonni nu kadhachiisan jedhan kan waan salphaa fakkaachuu danda'a. Egaa maqaa Yesuusiin inni nu jennee kadhannu kun jinnii irratti gufuu guddaa akka ta'e isinitti himuun barbaada. Jinnii mana namaa keessaa akka balleessu isa nurratti hojjetu irratti ibidda akka ta'e isinitti himuun barbaada. Kanumaan jinniin mana namicha sanaa keessaa badde hin dhabamte. Jinniin 4 duwwee tafee kadhannaa guddaa taasisaa bulle guyyaa sana. Ani ganama kee mana kootti nan galee bara 93 namichi akkanatti kiristaanota irratti hojjechaa ture kun du'aan lafa sanarraa godaan ani immoo bara 93 gara gooftaatti dhufeen jireenya argadhe. Ameen. Haleluuyaa. Kanaaf iyyuu inni isinii wajjin hin jiru gootadha, inni isinii wajjin hin jiru lolaadha. Ameen. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeela keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin